waanan itti jiraadhu hin qabu, manan keessan jiraadhu hin qabu, sharaa jalattan gala. Isa kanatti bara baay'ee dhiphachaan ture gaafan fayyee galuu. Fayyennaan ka'uu lafa kanarra immoo deebi'een hammas dhufe. Zayita asii naa kennanii zayita kana fudhee galee na fayyistee yaa Waaqayyoo, hamma immoo maal jala taa'een si waama, maal keessa taa'een maqaa kee waama. Hamma gaafa gara keetti na waammattutti godoon biyya lafaa na barbaachisa. Goodaattan gala mana natti ijaaruu qabdaadheen zayitii asii fuudhee galee. Waraqata luukii ijoolleen itti baratteetti qiqqiceen girgiddaadhuma keessa jiraadhu sana sharaa sana xaxxarage. Waaqayyoo iyya koo dhaga'ee seenaa koo geeddare. Maatiin ani wajjiniin galu maatii 8dha. Maatiin kuni daa'imoota 6 anaaf abbaa manaa koo nama 8dha. Oddoo teenyu hin qabnu, oddoo ciifnu hin qabnu. Sharaa amma nan geenyedha. Shum jalaa yennaa ol kaanee kootota lafa sanarra ciifne sassaabneetu oddoo sana immoo teenyaa jechuudha. Lafa kanatti ammas lammatan naan deebi'u sagantaan xumuramuyyuu ka'eera. Raajiin faa nama dhiphattu nama boossu jira. Seenaan keen geeddaramaa. Waaqayyo nama sii kaasa siin jedha. Waaqayyo nama sii kaasaa naan jedhee dubbate raajiin. Ergaan kun kanuma kootii jedheetanii furadhe. Waaqayyo seenaa koo geeddare. Asii galee bultii 2 iyyuu bullee. Mucaan hangafaa hojiidhuma humnaatiin bulaa, hin baratasii hojii humnaatiin bulaa magaalaa Baabbichaa keessaa hojjeta. Yeroo Baabbicha kana hojjetee galuu lafa isaatii tokko walakkaa miilla isaatiin deemee galaa. Yoo gale iddoo taa'ee boqotu hin qabu, hin boo'a. Kanaa mannaa yoon sharaadhuma kana siruma ishii gubee biyyaa ba'ee maal ta'a jedha. Iddoo taa'ee boqotu hin qabu, hin boo'a. Waaqayyo karaadhuma isaanii dubbatee mucaan suni asii ergaan kun naa kennamee bultii 3 bullee itiyyee gaasheen faa dhaqanii qorqoorroo haa bitanii naan jedhe. Yesuus inni seenaa namaa geeddaru maqaan isaa galateeffamu. Dura yeroon hojjetu kana mucaan kun waan argate kana fuulitti fixamoo maaluma godhadheen shakkaa. Mucaan kun 10,000 fi birrii 1,000 kennee dhaqaa bitaa jedhee mucaan dadhabaa namni ani gargaaruu malu kun na gargaare. Waaqayyo raajii keessaan natti dubbatee mucaan qorqoorroo naa gashe. Gaafa qorqoorroo naa gashuu qorqoorroon kun hin ijaaramu nan abbaan dura humnaan jiraachisaa hojii humnaa kana argatee hojjechuu hin dandeenye. Humnaan bulaadha. Maaliinan ijaara maaliinan muka bitaa gurguradhu malee waan an godhu hin qabu jedhe. Waaqayyo ammas isum keessaan ajaja baasee mucaan kun muka bitee mana ijaarradhee kaleessa oddoon taa'etti namni na gaafatee yoon du'eyyuu na kafanu hin qabu. Seenaa koo geeddare Waaqayyo lafa kana irratti dubbate. Waggaa 20 jechuudha. Koshkoshee wanta ta'ee keessan taa'a. Har'a immoo Waaqayyo mana natti ijaaree mana keessan jiraachaa jira. Waaqayyoon naa galateeffadhu namni rakkattee. Tole egaa isaanii kanaan dura namoonni beektan yoo jiraatan baay'ee keessan beekuu dandeessu. Waggaa 16 adeemuu hin dandeenye. Keessattuu waggaa 6 rakkoo waggaa 6 manaa gadi ba'uu hin danda'anii namatu iddoo ta'anitti isaan tajaajila ture. Waaqayyo asitti garuu hidhaa kanarraa isaanii yeroo darbe kana dhugaa baaniiru. Gaafa dhugaa baatii kana dhufanii booda isa lammaffaa irratti dhugaa baatiidhaaf dhufanii gaafa isaan dhufan namni Waaqayyo namni waa'ee mana keef rakkattu jirta jedhanii zayitii kennanii fi yeroo kana akkuma amma dubbatan egaa isaanii gaafa as dhufan sana akkuma amma dubbatan irra keessa sharaa jallisaa immoo mukatu walitti qabamee ture. Mana kana keessa waggaa 20 maatii 8 qabadheen taa'a ture. Har'a Waaqayyo sanarraa kaasee natti jijjiireera jechaa jiru. Harka keessa walitti buusaa gooftaaf galata guddaa dhiyeessaaf. Tolemee mana kana akkuma amma kaastan mucaan keessan qorqorroo isinii bitee akkuma kana mukallee akka muraasa bitee kaastanii akkamittiin ijaartanii. Muka kana gaa mucumti kun anuma bicheet amma kana danda'a ta'ee aaruu muka kana 3,700 muka jalaa bitee abbaan falatee ijaaree gaafa jedhu inni akka kanatti hojjetamu immoo dhabame dagalee waraajiin dhabame. Waraajiin dagaleen mukoonni barbaachisan gara biroon jechuudha. Jiru waan ittiin bitus hin qabu. Waaqayyoon jedhe jammartee turarraaftee hambistaa saba kee nama kee laphee naa tuqi ajaja baasi. Kaleessa iyyuu ajaja baasi ennaan ajaja baafte balbala bane ennaan balbala bante. Mana duwwaa kana keessatti waa hojjedhu yennaan hojjette. Har'a immoo muktis sabni kee garaanaa laaffiftee natti ijaaruu qaban jedhe.
yoo ijoollee 4 fudhatee manaa ba'e jechuudha harka duwwaan deebi'u. Muka mana qorqorroo Luukii 31 ijaare kana hin binne dagalee isaa waraajiisa Waaqayyo sabuma isaa keessaan goreet iyya koo imimmaan koo kaleessaa dhaga'ee mana kana ijaarradhee maragadheetti galee Waaqayyoon namni Waaqayyoon abdatte fira keen abdatiin firri kee rakkina keessatti gaafasi ilaale fira kootiin jedhu hormadhaan ishiyyuun beeko dheessi bira darba Yesuus garuu ani sin beeka jedhee gara keetti gora. Namni mana kiraa keessatti rakkattee dhiphachaa jirtu yoo homtuun jiru ta'ee lafa onaadha ta'eyyuu onaa kana irratti waa hojjedhu jedhii Yesuusii waami lafa duwwaa irratti waa hojjeta. Ani har'a jechuudha hindaanqoo kottee lamaayyuu manaan qabu lafa onaa lalisiise Yesuus maqaan isaa bara baraan galateeffamu. Kana keessatti nan ajjeesin jennaan mana natti ijaare Waaqayyoon naa galateeffadhaa saba Waaqayyo. Harka keenya walitti buusnee gooftaaf galata jabaa dhiyeessinaaf. Tole amma mana kana ijaarrattanii maatii keessan duukaa itti galtanii jirtu jechuudha. Itti gallee jirra maqaan isaa eebbifamu kadhatuma mandar tsalooti baadiyyaa keessaallee yoonaa qabanii gaafa san kadhatanaa qabanii kaasee nan ciniinsifadha namni iddoo taa'ee buna dhuguun qabu. Dura otoon ijaarratiin jechuudha. Ijaarratiin nan yaadda amantiin keessaa dhabama. Namni sabni keessa taa'ee yaa Waaqayyo si waama siin kadhadhanii yoonaa qaxaranii mana eessatti hin baqadhee eegan jedha ishum keessa taa'anii boo'anii kadhatanii ba'u Waaqayyo mana natti bal'ise Waaqayyo godoo darabaa galabaa keessaa na baasee mana guddaa natti ijaare kan na fayyisee hidhaanarraa hiike caala lafa duwwaa waan gurguradhu hin qabne midhaan gurguradhu hin qabne jabbii gurguradhu hin qabnu keessatti dhaluma na keessaa ba'e keessaan ajaja baasee ajajan baasa jedhe gaa Waaqayyo. Nama yaadda'u jira namuman sii kaasa jedhe akkannaan jedhe asii galee bultii 3 jechuudha mucaan kuni dhaqee mana kana bitee fidee na gammachiisee gara Waaqayyoos gammachiise Waaqayyo waan guddaa lafa kana irratti naa godhe bakki nan hin geenyes hin jiru saba Waaqayyo waldaan nan hin seennes hin jiru waldaatu nan fayyisuu koo miti waldaatuun kadhatuu koo miti gaafa guyyaan ga'e odduma ta'etti hidhaa sirraa hiika. Namni nan taazabinaa saba Waaqayyo gaafa obboleettiin asitti mucaan dhalatee dhiitoo wajjin dhalate asitti dhiitoon mucaa sanarraa fayyi isa argitee daawwaltee koottu naan jette waldaa yoo ta'e yoo lakkaa'an ture edda Waaqayyo na arguu dhiise maal barbaacha waldaa lakkaa'a jennaan tiraanspoortii siin qabannaan koottu siin kaffala hidhaan kee lafa sanarratti hiikama koottu naan jette dhugaadhaas dhufuuyyuu ani garaadhaan qabu mucuma sana keessaan hojjete na waamte. Asitti sabiyyi lafaan irratti raajeffate isa namni natti quba qabe Waaqayyo kana hundumaa narraa buuse namni Waaqayyo nama nattee dhugaadhaan as teessa yoo ta'e hin fayyita yoo beelofte nyaatta yoo dheebotte dhugda gola duwwaa keessatti maatii 8 gargaaree har'ayyuu na jiraachisaa jira lafa duwwaa lafa onaa lalisiise Yesuus naa galateeffadha. Harka keenya walitti buusnee gooftaaf. Inni isaan amma hidhaan akkaataatti jalqaba dhufanidha. Egaa Waaqayyo humtuu otoo hin jiraatin akkuma amma kaasan waan gurguradhe tokkoyyuu hin qabu handaaqoyyuu hin gurguranne jabbiin gurgurree midhaan hin gurgurree isumayyuu mucaa koyyuu keessaayyuu mucaa dafqaan bulu hojii humnaa nama hojjetu keessaa Waaqayyo goree akkuma kana namoota ollaa koo naannoo koo jiran keessaa goree mana natti ijaaree jechaa jiru ammallee hin malaaf kan jettan harka keenya walitti buusnee sagalee ililleedhaan gooftaaf. Egaa Waaqayyoon keenya Waaqa waan haaraa waan dinqii akkasii gochuu danda'udha. Tolee dhugaa baatiin keessan inni lammaffaan maal ture? Dhugaa baatiin koo lammaffaan immoo abbaa manaa koo kana warri ijoollummaatti irraa du'an hin guddifne gargaarsa namni nama gargaareettiin jireenya guddifatu hin qabu ani itti dhanqan siruma kana hojjeta. Lafa kutaa wayii wasiilumti kutee fi lafa waan xiqqoo wayii qabna mana irratti ijaarradhe yeroon dhufu. Achiin lafa sana ani achi maannan qabame gaadiin natti naafee lafa sana hin qonna midhaan boqqolloon irraan biqilu qochoon irraan biqilu yeroo biqiltee ma ol baatee gad deemti nyaachuu hin dandeenyu gabaarraa binnee nyaanna asii zayita kana gaafudhee galeera yaa Waaqayyoon jedhe bahee kophaanuma kooti ijoolleen nu bira hin jirtu baheeni zayitii sana lafa sanatti qiqqiceeni amma yoomittan harka namaa kajeelaa amma yoomittan gabaarraa nyaadhaa lafti kuni uumamati ganama uumte biqilchuu qaba magarsuu qaba itti jiraachuun qaba nyaachuun qaba nyaadhee si galateeffachuun qaba jedhee naannoo zayita sanatti qiqqice toora tokko xixiqqeessineetuma qochoo facaafne toora tokko boqqolloo facaafne kan nama dhibu keessaa otoo kan namaan gahin gahe dhugaa Waaqaati fuula isaa dhaabadhee soban dubbadhu
nama dura ga'e gaaffii nutti ta'e qochicha sin nyaannaa hin dhumuu maatiin amma kana siniin jedheera. Toleeme gara kan otoo hin ce'in dura namuma duukaa facaastan. Namuma duukaa. Yeroo namni facaasu facaastanii garuu ariifatee ga'e. Ariifatee nama dura dhugaa waaqaati ga'e akka waldaa baadiyyaatti garuu nan fidadhee yaadee naaf guutuu hin dandeenye. Achiin hin nyaannatuma nyaannu gogee qochichisotuma nyaannu ture. Akkaataan nuti isaayyuu na dhibee gaaffii natti ta'e. Zayituma sana keessa waaqayyo namni zayitii bituutti hin shakkiina bishaan asii bituutti hin shakkiina dhugaan dhugaa waaqaati zayitii asii bituutti harkaa dhaba yoo ta'e malee ittiin shakkiina amanaa bita. Achiin lafti kun kan hundumaa baasee boqqolloo dafneetu egga gogee nyaanneerraa finnee qochoommoo jechuudha lafa ishii garuu dhugaadha amman irra dhaabadhu kanarra hin jiru qochoosaa baasnee deebisnee matoo tokko dhaabnee jechuudha amma. Tole mee lafti kun waggaa meeqaaf biqilchee ka'ee otoo ija hin kennin yookaan otoo isin ittiin fayyadamiin hammamii isin rakkisaa ture? Gara waggaa 18 baran dhufe sana akka lafa haaraa wayiitii numa baastee irraa nyaanne barzaafii wayiin naanna'ee jira coba kana dhaalaata jedhee irraa cirsiifnaan somaa ta'uu didee waggaa 18 ta'a achumaan gadaftii waan goonu kan dhabnuufaa ijoolleen ro'oota qixxee furatti caafichatti isa ittiina malee irraa nyaachuu hin dandeenye kuni garuu akkaataan itti naa godhametti dubbatameeyyuu isa dhumu miti kan namnamma kanaa nyaaterra ammammoo sanyii isaayyuu kan innaa kan gooda barbaanne binne achumaan gadafaa ammammoo deebifneeyyuu facaafanne Iyesuus lafa kanarratti kana naa godhe namni saba waaqayyoo akkasumaaf dhuftee lafa kanarra hin taa'ini yoo dhufteeyyuu amaniiti zayitumti kun maallaa godhan jedhin zayitiin kun waan addaa lafa sanarratti hojjete namoota olloota waggaa 20 keessa taa'eefuu gaaffii ta'e Iyesuus isa kana naa godhe Iyesuus isa kana bilisa na baasee nama gatamaa namatti na dabalee maaltu ta'eef jedhee homaa on qabdu gaafa qorqorroo baatanii galan jechuudha olloonni ba'aniitu ilaalanii warra baatanii galan homtuun jiru waan ta'eef maaltu ta'e isa kaaniin illee sibsabee qaba jedhu garuu anammoo Iyesuus tunaa sabsabeen jedhe dhugaan dhugaa waaqaati inni kaadon sabsifatee toshisiifatee jedhu ani immoo isumannaa sibsabe malee homaa tokkoyyuu qoricha michiin beekun jedhe isa kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhu namni. Tole amma walumaa galatti mana ijaarrattanii lafti keessa waggaa 18 oliif midhaan hin baasne amma midhaan baasee kan baasettu akka addaatti baasee jechuudha. Kan nyaatan irra darbee maatiin 8 kan ittiin jiraatan irra darbeeyyuu sanyiyyuu isinii ta'e. Maal sinii godhaan ni addadha nyaanne jechuudha yeroo namni nyaatu iyyuu nun gabaarraa nyaannaa rammoo nutu otoo nutti gurguraa namoonni jedhanii nu bichaarran darbitu inni dhaabbanne maqaansaa eebbifamu lafa onaa lalisiisee abdiidhaan lafa kanarra taa'ii yaa nama rakkatte yaa nama ilkaan qartee lafa onaa keessa jirtu firrillee nama gataa firri kooyyuu na dhiisee waa'ee koo magaalaadhuma kana keessallee yeroon dhufe jechuudha obboloonni koo akka waanan harkaan godhadhee wayitti na ilaalu akka waanan harkaan iyyoomee of gaddisiise wayitti na ilaalu har'ammoo isaaniif gaaffii ta'e waaqayyo seenaa koo lalisiise isa kana waaqayyoon naa galateeffadha. Harka keenya walitti buusnee gooftaa. Tole gooftaan sinaa eebbisu isa sinii godhe biraa hin hafiinaa eebbifamaa.